Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Mata duree raafama siyaasaa jedhu irratti halkan edaa gaaffiif deebii Kush Miidiyaa waliin kataa'ise Jawaar Mohaammed haalli gaanfa Afrikaa sodaachisaa ta'uu isaa ibse. Tibba darbe keessa ololli Jawaar Mohaammed hidhame jedhu miidiyaa Habashaa irratti deddeemaa erga tureen booda dhimma kana qaba'ee dubbate Jawaar olola san deemsisaa ture tika mootummaa Itoophiyaati jedhe. Dhimmicha irratti gaafatameen irraa dubbachuu irraa baay'ee kan of qusate Jawaar icciita keessoon hojjetaa jiru katiiki mootummaa fi inni qofti beeku akka jiru himeera. Sababa sanaaf irra deddeebiin ololaa akkanaa afarsaa akka turan hime. Dhimmoota biroo kaaseen ammoo waa'ee misooma kooriidarii ka jedhu ture. Dhimma daawwannaa ishoo ispiid waliin wal qabsiisee kan haasa'e Jawaar Itoophiyaan misooma turiizimiitiin guddina agarsiisuu hin dandeessu jedheera. Galiin turizimii irraa biyyattiin argataa jirtu dhibbantaa 2 gadi ta'uu kan hime namni kun Itoophiyaan dhuguma guddina yaaddi yoo ta'e biliiliqii misooma kooriidarii jedhu sanniiftee qonna gabbisuu piroojeektii hojii dhabdoota hojiitti galchuu irratti fuulleeffachuu qabdi jedheera. Humni dargaggoota hojii dhabeeyyii Itoophiyaa keessaa danatee jiru kun biyyattii dhaabbaa guddaadha ka jedhu namni kun humna kana akkaataa guddina biyyaaf ta'utti qajeelchuun akka danda'amu ibseera. Kunis afaan Ingiliffaa fi afaan Arabaa irratti fuulleeffattee Itoophiyaan barsiisuudhaan dhugoomaa jedhe. Dandeettii afaan addunyaa dubbachuu gabbifachuudhaan dargaggoota baratan kana addunyaa akka tajaajilan taasisuu dandeessi jechuun dubbate. Jawaar dhimmoota gaanfa Afrikaa irratti kan haasa'e ammoo waldorgommii gamtaa Imireetota Arabaa fi Saawud Arabiyaa xiyyeeffannaan ilaalteetti seenuu baannaan gidduu lamaanitti Itoophiyaan cafalaqqamuuf deemti jedheera. Oduu keenya itti aanuun paartileen siyaasaa Tigraay daawwannaa ambaasaaddara Ameerikaa yaaddoo ibsan. Paartileen siyaasaa Tigraay daawwannaa ambaasaadarri Ameerikaa dhiyeenya Tigraay lixaatti taasisan irratti yaaddoo guddaa akka qaban ibsan. Kanaanis ergaa uummataaf dabarsaniin hirmaannaa madaalawaa yoo hin qabaanne hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa cabsuu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Yaaddoo kan ibsan bulchiinsa yeroo Tigraay adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi Saalsaayii Wayyaanee Tigraay fayyada. Hundi isaanii michoota idil addunyaa Ameerikaa naannicha keessatti hirmaannaan walqixxummaa fi seer-qabeessa akka hojiirra oolchan yaamicha dhiyeessaniiru. Sagantaa ayyaana cuuphaa Maayicaaw itti kabajame irratti haasaa akka taasisan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa naannichi yeroo ammaas rakkoo dinagdee ulfaataa keessa jiraachuu ibsan. Kaffaltiin miindaa hojjettoota mootummaa yeroo dheeraaf osoo hin kaffalamin turuu fi qoqqobbiin qusannoo baankii namoota hedduu irra kaa'ame rakkoo itti fufiinsaan mul'atan ta'uu ibseera. Deeggarsa idil addunyaa naannicha deebisanii ijaaruu fi kataasifame galateeffatan pirezidaantii yeroo naannichaa gargaarsi sun miidhaa dhaqqabeen wal bira qabamee yoo ilaalamu garmalee xiqqaa ta'uu dubbatan. Jeneraal Taaddasaan bulchiinsi yeroo Tigraay rakkoolee hafan furuu fi marii mootummaa federaalaaf gamtaa Afrikaa waliin gaggeessuuf yaalaa jiraachuu ibseera. Addatti buqqaatota deebisuu fi daangaan heera Tigraay kabajuu irratti xiyyeeffannoo akka kennamuu qabus yaadachiise. Akka inni jedhetti rakkoolee muraasa irratti sirreeffamni jiraachuu keessumaa tarkaanfiin bulchiinsa seeraan alaa jedhaman diiguuf waliigaltee irra ga'amuu fi buqqaatota deebisuu irratti jijjiiramni jiraachuu eeruun garuu gaaffilee ijoo bulchiinsaa fi falmii daangaa yeroo dheeraaf ture hiikuun kan wal qabatan hanga ammaatti hin furamne jedhan. Addatti Tigraay lixaa ilaalchisee Jeneraal Taaddasaan dhimma gargaarsa namoomaa dursa kennuun barbaachisaa ta'uu eeraniiru. Bulchiinsi naannoo adeemsa naannoo sana irraa alatti hambisuu akka hin qabne cimsee yaadachiisuun buqqaatota Salaamitti deebisuu irratti adeemsi duraan adeemame rakkoo furuu hin dandeenye jedhan. Uummanni deebii ammas buqqa'aa jiraachuu waan mul'ateef akeekkachiisa cimaa kennaniiru. Kanaaf marii malee dirqamaan godaansisuun rakkoo daran hammeessuu danda'a jedhan. Torban darbe ibsa kabaase TPLF uummataaf daawwannaa ambaasaaddarichi umaraa taasiseen ibsa kenne yaaddoo uumaa jira jedhe. Ibsi sun waliigaltee Piriitooriyaa mallatteeffame irratti qoqqoodinsa cimsuu danda'a malee amanamummaa uumuu fi gumaacha taasisuu hin qabu jedhe. Hirmaannaa michoota idil addunyaa adeemsa nageenyaa deeggaruu irratti gahee isaanii beekamus Ameerikaan akka waliigaltee Piriitooriyaa fi michuu idil addunyaa murteessaa taatetti humna seenaa fi siyaasa guddaa qabdi. Kanaaf hirmaannaan ishee walqixxummaan baachuu qabdis jedhan. TPLF irraa deebiin akka ibsetti namoonni siviilii miliyoona 1 ol ta'an humnaan Tigraay lixaa irraa buqqa'uun akkasumas gabaasonni dhaabbilee mirga namoomaa idil addunyaa miidhaa akka galmeessaniiru. TPLF irra deebiin akka ibsetti namoonni siviilii miliyoona 1 ol ta'an humnaan Tigraay lixaa irraa buqqa'uun akkasumas gabaasonni dhaabbilee mirgoota namoomaa idil addunyaa miidhaa galmeessuu isaanii ibsan.
hanga ammaa humnoonni miidhaa kana keessatti hirmaatan naannoo sana to'atanii jiru jedhame. Carraan uummanni deebi'ee nagaan qubachuu araaraa fi filannoo siyaasaa hiika qabuu daangeffameera jedha. TPLF waldhabdee kana furuu keessatti siyaasaa cinatti dhiisuuf waamicha dhiyaate kuffistee waraanni Tigraay bu'uuraan siyaasa, falmii bulchiinsaa, sirna heera mootummaa fi wal morkii aangoo siyaasaa irraa akka madde ta'uu falme. Waliigalteen Piriitooriyaa mataan isaayyuu bu'uura siyaasaa ta'ee sirna heeraa deebisuu, rakkoo mariin furuu fi jeequmsa mormuuf kakaayeffate ta'uu yaadachiiseera. Nageenyi waaraan haqa, itti gaafatamummaa fi mirgoota deebisuu irraa addan ba'uu jedhe. Ibsa biraatiin Saalsaayii Wayyaanee Tigraay daawwannaa ambaasaadarichaa irratti yaaddoo guddaa qabaachuu ibseera. Maqaa uummaarraa jedhu fayyadamuun maqaa heeraan beekamu Tigraay lixaatiin bakka buusuun mormee jechi akkanaa aangoo seeraan alaa seerummaa fakkeessuu fi dararaan miidhamtoota dhaabbilee mirga namoomaa galmeessan tuffachuu danda'a jedhe. Akkasumas ambaasaaddarichi aangaa'ota naannoo sanaa waliin wal arguunsaa irratti qeeqa qabu ibsee gochoota yaaddoo uuman jedhaman irratti ibsaa fi deebii akka kennamu gaafateera. Walumaa galatti ibsoonni kunneen hirmaattota siyaasaa Tigraay lixaa keessatti hirmaannaa idil-addunyaa irratti yaaddoo dabalaa jiru akka qaban agarsiisu. Marii amanamummaa qabus hirmaachuuf qophii ta'uu isaanii irra deebiin mirkaneessanii michoota idil-addunyaa ga'ee walqixxummaa qabaatu, amanamummaan waliin dhaabbachuu fi garaagarummaa waliigaltee Piriitooriyaa mallatteessitoota gidduu jiru ifa godhu, akkasumas karoora amansiisaa tartiiba qabu kaga waliigaltee Piriitooriyaa guutummaatti hojiirra oolchuuf gargaaru akka deeggaran waamicha dhiyeesseera. Ambaasaadarri Ameerikaa Ervin Masingaan amajji 15 bara 2026 gorsaa dhimma gaanfa Afrikaa kan muummicha ministeeraa Abiy Ahimad obbo Geetaachoo Raddaa waliin Tigraay lixaa magaalaa Humarraa daawwatan. Humarraan Tigraay lixaa keessatti kan argamtu yoo taatu, waraana waggaa 2 Tigraay keessatti gaggeeffameen booda rakkoolee siyaasaa, nageenyaa fi namooma cimaaf saaxilamteetti. Oduu keenya itti aanuun pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohammadii fi pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siiriil Raamafoosaan bilbilaan dhimmoota nageenya naannoo irratti mari'achuun himame. Gaggeessitoonni lameen kun maree isaaniitiin dhimmoota walitti dhufeenya biyyootan lameenii, nagaa fi tasgabbii daldalaa fi investimentii, darbees tasgabbii naannoo irratti tumsa waliif taasisan cimsuu irratti waliin dubbataniiru. Dhaabbanni oduu mootummaa Somaaliyaa mareen gaggeessitoota lameenii kun dhimmoota naannoo fi ardii Afrikaa kan hammatu ta'uu, darbees badhaadhina waloo dhugoomsuu irratti illee gaggeessitoonni kunneen waliin dubbachuu isaa ibseera. Dhiyeenya Somaaliyaan waliigaltee waraana gamtaa Emireetota Arabaa waliin gargar kutuu ifoomsitee akka turte yoo ta'u, itti fuftees waliigaltee wal fakkaataa haarawaa Qaataar waliin taasisuu ibsuun ishee kan yaadatamu. Kunis biyyattiin walitti dhufeenya dippiloomaasii haarawaa ijaarrataa akka jirtu gabaasaawwan kun agarsiisan. Waliigaltee Somaaliyaa Qaataar Do'aa magaala guddoo Qaataaritti ministeerri raayyaa ittisa Somaaliyaa Ahmad Mo'aalimiin Fiiqii fi itti aanaan muummee ministeeraa Qaataar akkasumas hoogganaan dhimma waraanaa biyyattii Sheek Sa'aadoon biin Abdurrahmaan kan mallatteessan akka ta'e miidiyaaleen gabaasaa turaniiru. Akkaataa bu'uura waliigaltee kanaatiin biyyoonni lamaan dhimmoota akka leenjii waraanaa, muuxannoo wal jijjiiruu, dandeettii ittisaa guddifachuu fi tumsa nageenyaa cimsuu irratti waliigalaniiru. Kaayyoon isaa ammoo nageenyaaf tasgabbii naannoo deeggaruu akka ta'e ibsan. Aangaa'onni biyyoota lameenii waliigalteen kun tooftaa hariiroo Somaaliyaa fi Qaataar gidduu jiru cimsuuf tumsa ittisaa fi nageenya yeroo dheeraa irratti waliin hojjechuu waliigaluu isaanii kan agarsiisudha jedhan. Kanaan dura miidiyaan Biloomberg Saawud Arabiyaan dhiibbaa gamtaa Afrikaa gamtaa Emireetota Arabaa irraa ishiitti dhufu qolachuuf waliigaltee waraanaa haarawaa Masiriif Somaaliyaa waliin ijaarrachuuf akka jirtu gabaasuun kan yaadatamu. Akka maddi odeeffannoo kanaatti dhiyoo ta'e Biloombergitti himetti pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohammad waliigaltee kana mirkaneessuuf gara Saawud Arabiyaa ni imalu jedhameera. Oduu keenya itti aanuun Masiriin dhimma hidha haaromsaa guddicha irratti beenyaan akka kaffalamuuf gaafatte. Masiriin hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti ejjennoo ishee jijjiiruun miidhaa sababa hidhaa kanaa irra ga'e jetteef beenyaa gaafachuun ibsame. Ministeerri qabeenya bishaanii fi jallisii biyyattii Aanii Sweewen dubbii dubbataniin miidhaa hidhichi Masiriif Sudaan irra dhaqqabsiiseef beenyaan akka kaffalamu gaafatan. Dilbata darbe walga'ii mana maree ministeeraa Masirii irratti haasaa akka taasisan ministeerri Sweeliyam hidhi laga Naayil tarkaanfii gama tokkoon ijaarame jedhaniiru. Hidhichi kanaan dura qooda bishaan Masirii laga Abbayyaa meetir kiiwubii biliyoona 55 ture irraa meetir kiiwubii biliyoona 38 hir'isuu isaa aangaawwan kun himaniiru. Akka Isweeliim jedhanitti fedhiin bishaanii Masirii amma gara meetir kiiwubii biliyoona 88.5 kan ol guddate yoo ta'u,
Qoonni isheef ramadame ammoo meetir kiubii biliyoona 55.5 ta'ee jira. Qaawwa bishaanii kana cufuuf waggaatti meetir kiubii biliyoona 23.2 irra deebiin fayyadamnas jedhan. Warshaalee qulqulleessituu immoo bishaan meetir kiubii biliyoona 4.8 dabalata gumaachuu ibsan. Qoonni bishaan Masrii mataa nama tokkoo fi gara meetir kiubii 500tti gadi bu'uu ibsaniiru. Kunis giddugaleessa addunyaa nama tokkoof meetir kiubii 1,000 walakkaa ta'a jedhame. Itoophiyaan mirga abbaa biyyummaa ishee irratti hundaa'uun laga Naayil irratti hidha haaromsaa guddicha ijaartee hidhi kun balaa lolaa yeroo roobaa to'achuu fi humna ibsaa maddisiisuuf akka ta'e irra deddeebiin ibsiteetti. Bishaan biyyoota yaa'aa gadi hir'isuuf akka hin taane cimsitee kan himanni aangaa'onni Itoophiyaa mariin Sudaaniif Masrii waliin walii galtee biyyoota sadiin gaggeeffamu akka barbaachisu waamicha dhiyeessaa turte. Akkasumas miidhaa yoo jiraate marii fi qindoomina bulchiinsa bishaanii waliin akka hiikamu waamicha gochaa turteetti. Amajji 16 bara 2026 pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimma haaromsaa guddaa Itoophiyaa irratti Masrii fi Itoophiyaa gidduutti marii Ameerikaan durfamu akka jalqabamuuf qophiin jiraachuu beeksiseera. Haalli amma jiru dhuguma yaaddessaa ta'us balaa waldhabdee waraanaa akka hin uumne akeekkachiisaniiru. Xalayaa amajji 16 pirezidaantii Masir Abdul Fattah al-Sisiif barreessaniin Tiraamp waldhabdee naannoo hidha haaromsaa guddicha jiru furuun ajandaa isa olaanaa ta'u ibsuun dhimmicha baha giddu galeessaa fi Afrikaa keessatti nagaa waaraa fiduuf tattaaffii bal'aa taasisaa akka jiran ibsaniiru. Masriif Sudaan gaaffii Tiraamp kana simatan yoo ta'u, pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Sisiin xiyyeeffannoo pirezidaantii Tiraamp dhimma laga Naayil irratti Ijipti gidduu seentummaa isaaniif iddoo guddaa akka kennitu ibsuun Kaayiroon biyyoota bishaan Naayil waliin tumsa cimaa fi ijaarsa qajeeltowwan seera idil addunyaa irratti hundaa'uun haala qaama kamiyyuu irratti miidhaa osoo hin geessin dantaa waliinii galmaan ga'uuf kutannoo qabaachuu ishee irra deebi'anii mirkaneessaniiru. Bulchaan yeroo Sudaan Abdul Fattah al-Burhaan jalqabbii kana tarkaanfii furmaata itti fufiinsa qabuu fi mirga nama hundaa eeguuf jechuun ibsaniiru. Waggoota 10 darban keessatti tattaaffii giddu galummaa US, Baankii Addunyaa, Raashaa fi Gamtaa Imireetota Arabaa hirmaachise falmii Geeyaardii irratti uumame furuuf yaalan garuu milkii malee akka dhaabbate yaadachiisaniiru. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kan gammaa dhaggeeffattan ture. Kanneen YouTube keenyaaf haaraa taatan Keelloo Miidiyaa sabiskiraayib taasisaa jechaa nagaan nu tura.